Aya, akasi. Tamam, anonin dufadi. मैं तो कौन हाउस में आ जाओ इतनी जरा क्या करना था हम जाओ वो सादा कति मनाबा गलगला सादा कति मना देवे हां अंकते मुदी न मजरू रंजिल नाला का कल्ला फुर्दी सुबह चला वन्नी मकतब में हम बना में इस इंतजाजिलो हिम्मत हुआ सुजाजिन इनमा सुनी बेटा मना मफादा नया सगरा उनका नाम जवान असके सिगरा को बारे से namanya bagi ini namanya Pak nama Sivia tuh kan ya Pak namanya tuh nama Sivia jawab mereka giyana rahman masih zabun illen jiro ramamela sala orang jidu orban bo akin sinjedi लाल नमक हिंसा जीरा मले नत्योल नहीं थे नमने हिंसा को कोगा सिंपनी सुधा नमक हिंसा जीरा कब डुलाली हिंसा हमने बेचा पुरते थे ये सिगले मी नमक हिंसा पुरता आये यल्ला anak terus ya Nami बापलो गावा ना द्रोस येना ती ya orang apa lu never tuh daba Wei Kaya maka wei agak sih. Aduh sih sih dulu tuh sih. akal में चोरो रोड़े चुनिस आला no agam luftani भैया मी था अरे वाह बगल का लुफ्तन का आओ लो मानो बगल का नोई देदिस akam नगे आया मटका मारा जम दोनों याओ शेख हाजाम बुरगुदो रा बेकनो आइए हाजा kana takara कर रहे थे इनुमा तो थे सबब भी मनामा खाना कामास बासु दडमने जिला कनिस वारब नो बेकन इमडु माज इंदि मक्तब ने वन्नी बनमे फजाजिला मनामा कैसनी थी जेच मनामा कैसन खा कल्लते फुर्दी सुब जेच चलाल वन्नी मक्तब ने बनमे इसिन तजाजिलु इमड हुमा सुगाजनी इनुमा सुनी बेटा मनामा फादा नया सगराम कुना kana dak dak jetin garam ogan lafa khaifa इनुमा का जोलेतिन लफतरा रइला चिवा या फाने फिर लफा खैती रफदा हाय उसोत मा भैया का वो ऐसा अनकना को यार उठते ये दिन माले मनामा वन हड्डो तू न्याते आओ वो मनगाती न्यादा दी बेटा किसी अकलमती मिरकानो को वान तक तक ब्रेड दुवा बारक वो काल लफाखे वो हम तुरा नहीं जाती फर्क जरे तर कर akasतानान दुबिन ते तुम हालसल बादान तुमरंती अतिक अम्मा मेसिन बरेसाती मका खेनाई मगान के न्यू जामा मगान की उस्मान हां उस्मान एन्यो थे उस्मान अहमद उम्रीन थे में का उम्रीन थी सद्दो मिशन मनामने अगर का तुरते में नामने ये गुद्दा या बेक दुवन सनी सिटी मजे आइए नमी जाओ थे अम्मो तो कुमार रागा बड्डन हां खून अंग मीजा खाना गाती तो वेलु मता मिसे खून अम्मो और माफसी गा खाना रा तो कुमार सिटी मान हाय आती को तो सुसानी थी चुरा और रे गनी ओरे याओ अनि को वाना मको तो सुले मिति अन्न मंगा फाती बेटा आइए को तो सुला मिति अनि बक खाना कने तिनते दुमाते नागलु दे मले अयो माशाअल्लाह और के जने दो और अम्मो ओ मेरी सी गाइस आने दुकान में और सिलाई हां आओ साहब का Simpan. Ati amma formata manama. Formata kan ya wan aku mah manama kana gar mali ya iriba nabe baka. Aye. Mali gani kuna muduri shababa fi fuma binta beta. Khalas akasanan. Amma khana sala bitatta. Aye. Sigareten. Wanna gota. Khalas. Makakatin jira. Odo. Khani nasisi kan nulle ni jira. Dawang kunga dawa alatti sarkamu tibeta. Aye. Lalla isa kana. Biyumata ko ko fatibeta. Kuyetako. Biyumata ko ko. Nama heddu to kake kana nadfe? Fayyi. Biyumata ko tibeta man. Khana la kan kala. Aye. Ji takko. Takko. Kono mo guyya yero la kana. Lama. Kono mo ganama subi gara duwatti. Aye. Dikin sita. Aye gagala to ngara. Akasi ga ni fayyi telefoni manama ka kala dem dusi fufurti sa gari le se agar siga. Aye sheikh gala to ngara. Badina yalla ga
Hisaaballee akkaawuntii xiyyeerratti na argita mallaqa. Akkaawuntii irratti si ergaa jee. Ayye. Amma ishii fayyinaan isaatis tanaaf guddoo nu gahuufti. Saamaatiin digaatis ni beektaa. Ayye. Rambadde haa jookar. Ja hottu. Maal? Mucaa reefu amma dhufee kan ni beektaami. Akkaawuntii xiyye waan hin katabeef hin seemee rambadde yaamee osoo kun. Jaan maqinsaa jiidhaa fakkaatti. Dhaab. Oh bita akkaawuntii barni rambadde si katabu. Waan si katabeen see. An barreessiteen se'u kira saanuu wayiin akkana beekaame. Laakeera buu. Ayyeega. Dhiifama gaa'e. Ayyeega na ta'u gaashaa. Kanuma irratti ergita moo? Ayyaa kanuma irratti erga gaa'eeti. Dhiifama gaa'e. Ayyaa diimaa. Yeroo haraati gaa'eeti. Anis hin laalle. Anumaatu irraanfatee kaa'umaatiin si adibatiin qabdu anaa badii qabaa. Obbo Garabbi na baasee garte. Silaafa zaariitiin kee. Baaloo. Haadha tokko dhufe. Akkamitti? Haadha tokko dhufe amma naqa. Ayyee dafii ol naqe. Amma taraa naami? Lakki dhabu. Inni haa dhufu kottu se. Siyaama. Asii siyaama jiraati. Atastaa. Maal fakkanni? Karaatee dura booda amma biti. Akkam ishee? Haalan si kaama dhufe yoo? Akkam. Fayyaa. Taa'e. Fayyaadha. Ogarufte. Ayyee. Yaa sheeka. Maal ayyamte? Arraan tana gaafii takkaan qabadhee dhufeeti. Ayyee. Wanni inni si gaafachuu dhufe. Haa. Laal. Numaan dalaga ijeen dalagaa. Ayyee. Ganama bari'urraa. Haa. Sa'a takkattiin mana ba'a. Ayyee. Galgala sa'a takkattiin mana deebi'e. Haa. Akkasiin mudhii nama jiruudha hin jirtu. Ayyee. Maallaqa kana kutee nagar. Waa takka irraa faayidaa uttu hin jiru. Haa. Hatta ilmaan kiyyallee waan nyaatan dhabanii siin jee. Saniifuu raashina jette moraal sukkaraa fi daqiiqaa fa'a. Tana dura gaa. Ayyee. Raashina dura. Haa. Maallaqni raatimni nan fudhadhu 50. Ayyee. 50 sanirraa. 5 jima. Ayyee. Guyyaarraa beeyte. Guyyaarraa 5. Haa yaabuu. Ammaasis 2 500. Ayyee. Sijaara. Sijaara bakka ta'u dhabuu hin dandeenyu gaa. Meeqa jettee siyaara? Sijaaraan 2 Ayyee. raashinni taatu daqiiqaa ruuza sukkara giteen bitadee waa'ee shaayii kana fa'aa giteen bitee mana galchee maallaqni nus nu dhume jechuudha. Arrabuma irra kaa'u jirta jechuudha. Fagaattummaa humni 30 kuma 20 afaa maal dalagaa silaa hojiin deemaa leeti? akkasiin taatu gaa tilfoonni galkinaa kana maddaan muramuun sin jee maaliga gudiin wasiita ifiif majjaara 2 hin naqan kabiraatis alaa 2 hin naqaaf maal jibaa zarreeti jana kaa saniifuu hayye dhageemmi safanatti dhiisiiti saniifuu ammaan tanaati akkaan itti maallaqa jabeeffadhu tana naayii mijeetis bira dhufe meedhaa bugaatu bintee tun tamatatti fakkiruu danda'anii himta kompiitaraan laalan malee kompiitaraan laaltaa meedhaa silaa waan hin beeku teeyyee mee calma jitiin ta'a mataan oo dhukkubsiise akkatti facaatu dhabe asin fiduu na bire ejaan gaafe maal ishee kaasoo jirtaa laa asirraa waa dubbisu jira bar aayidaa akkas waan daawaa dhibee ta'e tanaan laalu jira saniin maala gaafata si maraata abbootii yoon hin garsin diini naasisi akki jettu gaamma hayyee maal jetti dhibeen ta'e tun gartee waan hedduu cimtuu taateef jecha hayyee atis akka wayyeetu feetaa miree qabeenya kun akka walirra sii taa'u akkaan guddadduun fara akka ilmaan keetis gartee itti fayyadamanii booddaaf bikka guddoo gahan wallaahi saniifuu amma wanniin furmaaniin an arke furmaata katti gabaabduu maal inni ni beeytaa laal akka wanti tiyyaan sii katabe jii hayyee akka wanti tiyya san hoggaan sii katabe ni waan dalaydu san amma haga raashinaa kana yoo barbaadde maktaba keenya irraa dhuftee tun fudhatta asiin dhufee fudhadha asii dhuftee fudhatta beega amma maallaqa baatii irraa fudhattu kana meeqaan fudhadhe jette amma 50 jette 50 san fuuteetuma akka wanti tiyya irra keessa maalleen kun akka walirra si taa'u yoo barbaadde karaa manaa too as dhufeetin fudhadha humaa yeroo sanatti bilbiluma naddoo itaa hayyee ani haalaatumaan sii kanna akkasitti hoggaan kaawwantii tiyya irra keessa walumarra haa deemtu maalleen keessa duraan tuqamu yeroo barbaaddetti dhufteetuma maktaba keenya irraa warra maktaba keenya dalagurraa
maqaa kee ittiin hima. Bitaakaa ta'etillee finna bira fiddaa akkasittiin si hima. Maalleen kee guddachaatuma deema malee abadan irrachaatuma hin deema. Haalaas akka sanaan ni dhufaa osoo maktabni akkanaa honjiruutiin oon dararamee bar maallaqa sumuunii lafaan qabuuti noolii dhabaa lafa deemu jira dalagaadhaas ammayti. Akkasiiti amma maqaan kee eenyu jenne? Maqaan kiyya Muhammad naan jedhan. Muhammad eenyuti? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Umriin tee meeqa sheekh? Umriin tiyya 45. 45? Dhugaa? Dhugaa 45. Mee kottu meeziik? Wain siimate namni ilka nama laala malee ija nama laala. Haa zabanni xaxawwiree jira laal namni ilka jajjabduu laaluu dhiisee jira bakka lallaaftu malee. Sii galaame 45 jenne amma. 45 jette. Biitee tana na dhibee bir. Murteessitee gaa? Egaa maal goonare? Ijaan laaltee murteessitame? Ijaan laalle akkuma jettee himte. Anti yegaa ilkeen hin laala daate. Teetitti waan dalagadhu. Ayyee. Ati eenyuun laali isin jiru ilkee doktooran taane timee dalagadhu. Bar maktabni keenya kun hojii addunyaa hunda walitti qabatee waan taa'u jiruufi waan feete as tajaajilu danda'a. Garuu naan galle waan umrii xiyya qiyaasteef. Umriin kaa barbaachisaadha. Barbaachisaadha si biratti. Eeqa. Nama tokko maqaan isaa umrii isaa bikka galu eessa galtamma manaa? Aba bikini naan galu 4 kiilo. Aye. Duba baay'inni kee meeqa jettee raanfadhee godha? Baay'inni kiyya 50 je. 50 irraa beekte meeqa galan beekta? 5,000 qofaa gal. Anaa bikkatti sii godha dhabbati. Bikkatti goota gaa akka saanaane. Akkasi mee raqama bilbila keetiin haa himi? Bilbila kiyyamu? Duwwaa 5. Ayyee duwwaa 5. 29. 29. 42. 42. 9. 9. Aywa. Kun olaan rakkoo isi bilbila keenyaatis sifin itti kataba ka maktaba ka biiroo teenya jaja duwwaa 9 2 56 tokko kanarratti naa bilbilta akkaawuntii tiyas jalattiin si kaa ayyee gaa galatoomeeti hincin kama yeroo ni beekta gaatii sitti azuma bakka tana yeroo uumaa yaadillaa kanammaan bikkatti sii godhan sinye inshaallah saniifu amma laal akkaawuntii tiyyaa sirra si yoo tafe firmaan tiyyaa yeroo barbaadetti amma kuni akkaawuntiin akka irra keessuufi akkan irra haa'u akka fudhattuuf ammoo maallaqa sirraa qabu bilbiluu qabdi si galeemi naagalee jira aywa yeroo barbaadetti waan kiraa manaa waan masruufa ijoollee na bilbilti anaatu yoo barbaadde manumattiin si fidaa'u mana naa fidda dhufteetu ifin jingineewu bareeda gaa akkas taanaan bareeda akkasiiti mustaqbalaafis beekee makeenaan bitachuu deemaati ayyee kiyya gaa jaala kiyya ayyee yallaa nageetti inshallah nagarraay inshallah hin badin ayyee nageetti ammaaf gaa akkaan itti uummatallee itti siimuu danda'u daruuri ammumaan tanarra kaa'uu qabdu ayyee ammaa sanuu baatiin beekee maroo dhumatti irraan ta'e haa yaadina ayyee gaa mucaa eessa kotee si haan mucaa joogar bakatti yaaluun laga hamaa dhaabbatti Abo? Marami. Shantaja fudda. Kanas madisi singe. Ini fudda. Isun ta abang kejinan lola. Ento. Abang kejinan lola. Ini sih namme. Malu mati itu. Mabil. Mekken. Akan. Iya. Keri. Saya. Maktaba wala bumma rakko jani tin duwe baita. Ruga maktaba wala bumma rakko di. Mana yum? Wanto nama gargara jani tin duwe. Baita anaguma kabdami biyas. Naga Fala manan. Maleti doktora mo barata ada mo engineer mo mari. Akami bakka rezi nanti. Dai ga shanta ku dem to anan na engineer to kono pakate vingi mal uji. Am barata ra. Om jangan. Ano kana na na kingi ni.
nama keessa jiidha nama alaa dhufe nama hojii gurguddoo qabu barataan fi maal qabne kitaaba isaatu akkatti bitatu dadhabu haayame maal haajamte wanni ni ajame beeyta birroota hanumaan dhaqa haaya yaa sheekha wallaahi irra anarraan tan rakkoon diitun tanii yoo waddees beekodho irraan tana kursin teetun sila jabduura moolaaftuudha sanuma akkaataa irra ta'e sana kaateeru akkamsi jala mismaaraa jira moo ispoonjii jira kursi immoo tun jabduu fakkaatee tana gisee laalu beektaa sun laaftu fakkaatti gisee jiraalu lakkee qalamumaa wal labde malee takkuma wal ishee rajabtee joko yooni rakkoo diina sitti himi jajjabdu adeemi dubbee ajaa'iba qabu kursii cabsita yaannee yayyu kursii cabsa yaasi haayame emi kaameen laalla yaada kee kan mee akkasittu xiqqoo daqiiqata kana obsi namatti hin dubbee waa gaafadha maal gaafatte yaa yaada kee yaanaaf himuudhaaf hin jawaan hundi fakkaa isaa lafa haa utii daabu kamee xiqqoo namaatu barra naa bilbilijee nama duraan si durallee ni dhufa jeete ilaa ammaan har'a horisu jirtan siif haarisni kee kunu lakkisitti roorristu hin jiru nama kana dura dhufe kana booda dhufe hunda ol layxaniiti ati har'uma dhuftee namni barri akkamitti barataan kabanyee maktabni keessan kun barata maktabaa kabajuu miti maktabni barata maktaba barataa kabajuu miti ni kabajinaati namnummaan akka barataa matarratti ol ba'an naarisaan sila barataa kabajanii dirisaan kana dura kana booda dhufe hunda ol layxanii lakki dhufe akkuma seeratti deemu jirra malee waasimee nutti hin jiru mee taqqima takka naa isin mootummaa wayyaaneen saniin si kaaqa namaa dhiimu jiru san kaaqa oromoo faa miidhu jiru sanii maalti hin beekan gisee akka nama miidhan mirga namaan dhiibina oromoof dhaabbannee yoo dhaabnu xiqqoo naafsine namatti wayitii halo taajir akkami awo bar maqaan kee dhumma taajir sanii akkamiiti barree risaalaa ta'e harkeetiin namaatu na bira jira saniifin si dubbisuudhaaf akkamiiti maali wayaa jumte lakki umaa hin darariniiti anaatu mana si dhufaan jee umaa lakki uummata akka wanni if darartuun hin jiruuti haaya akkasii tamam anoonni hin dhufaati mee xiqqoo naafsi mee ajaa'iba ittiin jira akka gataa kam jaash wow gataa kan dura barra wanta bara sheekha anis barataan ture beekta barataa ta'uun hin beekaa bara amma kun bakka hojii waan taateef harkaan waa tuttuquun gaarii miti harkaan gataa xiqqoo ayyee haaya maal haajamte wanni na haajame nu waan baradhaa beekta dafi mee anis waan hin baallama tokko qabuuf sanii booti ajaa gabaabdumatti mee dafi narraa tume ayyaa karuma gabaabaan siima gisee mana barnootaa dhaqe barnoonni abbaan kiyya baradhuunaan jee akka bakka guddaa geessu akka biyya faranjii dhaqxee obaamaa faa waliin kursiirra miizarra bakka kanaaf bareedduu akka maktaba waliin teessanii hojii haasoftan mana adiisan akka dhaqxuuf baradhuunaan jee akka mootummaa faa taatuuf akka yookiinis injineera doktora adda addaa doktora harree haa ta'uu hoorii haa ta'uu haree haa ta'uu laal kanama hundaa haa ta'u fedhullee kanal haayiwaanallee haa ta'u akka kasaanillee akka ta'u akka akkas taatu baradhuunaan jeeti shaantaanal kunoo kan agartu kun shaantaan agartala kan agarta kana naa bitee kitaaba keessa guutee qalama keessa guutee akkasi bitee akka neechu barsiisaan abbaan kiyya miraazabbaa keetti irratti haadha akkasi baradhuunaan jeeti akkasi shaantaan hundaa naa bitee gisee niin baradhee mana barnootaa dhaqee barnoonni inuma naan galuu siin jee niin baradha jeetiin achi deema akkootiin barsiiftuu fuuldura laala beektaa sirraa mul'atu dura laala lubbuun isootaan laalii na jetti miyyoo takkaa jira diimuun tokko kan dhaqinaa ta'e ishee bareedna beektaa osoo laaltuuti iji akka tokko tattaatee naddaarratti bitaniisa ijji tun anumaa waraqaa kan laaluu beessa kitaaba anaa katabu ture babbaan keenya waraqaa laaltamu barsiistuu osoo laaltuuti kana taate miyyoo bareeddoo kan laale niin bareedettee halkanillee mana mana dhuftiin siin jee halkanillee gisee irra fuudhate dhuftee dhaqinaa deemte kanatti waan nama siin juutaan na dhageessaa akkumaaniin baradhee gartee bakka abbaan kee jeesan ga'u gartee dawaa waan sanii naa godhu takka ji tokkoffa akkaan ammaas giseen karaa deemu ijaan sirrii waa arkuuf dawaa naa himu akkaan dhalaa bareedduu gartee giseen harkees waan dubbisuu danda'uun akkamittiin dubbisaa yaada kallee naa himi dhalaa bareedduu giseen harka dubbisuu ni sodaadha beektaa akkaan ni sodaannillee dawaa naatti himu خلاص أما قبضتي دواء فرباني ساق عجيبات زي ما ده أي مكان كه مكان كه يمو مكان كه جوني نانجان جوني جني زي أبو تو أيه جوني
Jooni Abdullah. Jooni Abdullah. Akkasana jaan kompiitara kana meeqa bitatteeti? Harkaan gattaa'ee gatuma bareedatti hin biteeti. Namni kakaitee bituu hin danda'uti. Bareeda bitteeti? Gatii qaalitti hin bite namni akka kakaitee kaffaluu danda'u. Bar ilaaleetiin maalis kaakara abbaa jennaa biteen abbaa kee ni danda'a. Dhiyeera karatti harkaan qaqqabataan oolan. Abbaa kee ni danda'a bar bituunaaf. Haa danda'u isaan namaan jennere. Ayyee maqaa yaa tabde? Maqaa kee katabe. Haaya. Araddaan teessanis. Araddaan teenya araddaa gooroo gadiiti. Maa araddaa teenya katabdu anumaan katabdu anuun hin gaa. Anuun waan gaa bar. Daakaa bikki ati jiraattu baruun bareedaadha. Mi'a muudaa waan itti migaraan dhukkubu jira maal taraa. Daakaa siifin imaanuutti hin jarjarin kaanis amma baalamaan qabaame. Dee'aniin deema sinyootti hin jiru. Maktaba keessatti waan lolani mana lololkan. Amma bar waan haja cimtu sakkaan eegatu jira. Staacha taanaan nastaa'ime. Ayya kutaa meeqa baratte? Ammo an kutaa ngin baradhu beektaa? Kutaa amma beektaa barana beektaa barana hin gaddaa kana? 8 fixee beektaa? Seenaa jiru teetiin haa himin jenneen kutaa naa himin je. Bar amma moo haqin riiru moo? Amma mataan garuu kudhan seen ooltu nama jaanii garuu hin beekne an abbaan kii tokko jaabaradhu naan jaa. Jaabaradhu? Isaan garuu kudhan seen ooltu naan jaanii beektaa? An abbaan kiyya jaabaradhu naan jee. Akkamitti yaadde? Anillee shaniin baratuu fedha. Shan baratuu fedha? Sila. Akkas taanaan tokkotti illee os deebine numa ayyamta. Numa taa'u kaasif bareeda tokkotti si deebisna. Tokkotu hundura guddaa dhaa'u bara silaa tokkoffaadhaan akkasi barachuu fedha beekadhan. Kudhanii kana maaltu naan geeme? Sirra guddaa arguudhaan hin dandeessu. Kudhannarra xiqqaa maala tokkoffaan boo fedhani tokkoffaan qaroo fedha akkaan hin dafee mootummaa ta'u. Tokkoffaa beektaame? Tokkoffaan fedha baran. Tokkoffaa hundarra tokkoffaa zuloona. Tokkoffaa kutaa tokkoffaan barachuu fedha tokkoffaa. Waan kutaa tokkoffaa san barachuu fedhuuf. Mi akkaan kutaa tokkoffaa san illee abbaan keenya naqullee natti himi nana qeenjaan ittiin hima waraqaan haa ta'u ittiin geessa. Kitaabban kanoo eenyutti waraasiftaati? Sidaaf Ahmad waan si katabu jira nu waraasini. Bara kitaaba kana babbareedaa bar. Asiis ni qabda. Kitaaba hedduu qabda akka kuma shan ta'a isaa qabutti. Hamaan itti qaraan kun kitaabni? Maal itti qaraan? Telefoon abbaan kee kanaa bitee laata guddaa kana qabda? Telefoonni beektaa hedduu bareeda yaashiyaa? Warra kittaa manatti maas nyaatti sanatti? Ammoo. Wallahi mana wanna yaajisamoo. Telefoon ammoo xiqqaanaa bitanii bara kan shantaa guddaa kana qabu. Telefoon guddaa kana biyyaarraa si ergani. Maaluma nyaattaati manatti? Manatti moo? Wanni nyaadhu bar waa hedduu miti waan mixaasisumaa fi akkana gartee waan takka baqulee ni beektaa? Siyaa baquleeti. Hin beekan baqulee maali baqulee? Baqulee sitti maal dhagayi? Telefoon kana gaa irra bal'aa malee guddina. Waa harkaan hin qaqqabni afaan hin natti haasa'e harkaan naasini. Bar telefoon kana natti tolee bar. Hai asii binnaatti ammaa fatti rakkoo ta'e himi. Abbaa akka kiyyatti kursiirra ta'e jirta. Amma kun haata jechuudha kan tiyyaatu. Kan amma see katabeeti. Akkana amma laal. Tuttuqini sonnaa sin godhen. Akka amma meeshaa asii lallaaqee wanti waraqaan lallaaqeen akkanumatti gattita abbaa keetii kan. Akkootti itti kannaa? Akkanumatti kan hin babbaniin. Maqaan kee himaa sirriidha? Maqaan kee keessa jira maqaa kee daruuriidha. Keessa jira maqaan kee gaafadheen si bareesine. Kunillee nama lattaffii jirti beeyta. Wal keessa jirti. Lattafeetiin kaa'ee takkaan irraa bubuqqaasee haasni nyaachisu dawaa ajaa'ibaati. Takka ganama takka yeroo laaqanaa tokko galgala. Yeroo sadeen kanaa yettaan abbaan kee yoo gartee hedduu bika sanitti wallaalee barru. Siniina isiin? Ati abbaan kee tun beeka waan isin taateeti. Ati amma gadi kannita. Akkamitti hin taphannaa? Akkanumatti kannita. Asii lallaaftuudha asiin jajjabduudha akkamitti? Eegaa wayi keessi hiraariin beektu ati. Abbaan kee tusiif ibsa abbaa mana galteeni. Waraqaa tanas fuudhiituma abbaa gadi kanni. Qaree ijiin doktortichi irraa qaree isin jeji. Asi doktoraasa? Maali silaa maaliif na sirrata? Maaliif na bira dhufte? Eegaa biraan furmaata hojii dhibeeti yaanu guutuu naaf isheen si bira dhufe malee.
Dawaa kana dheeraa kan akka inni dhaabii beekamuun. Haa duba dhukkubsataan dhibee isaatti furmaata barbaadu. Ati amma akka nama dhukkubsataati ban. Harkadde kanas furmaata koo gola furmaata koo yoo kun na fayyise harkadde. Tokko mala osoo itti zeeroo irra jirta. Ayyee akkasiiti amma furmaata harkadde miifiyan. Ayyee furmaata harkattee jirtaati. Kalaas ulii wanni as deebituuf hin jiru. Kalaas hanganuma. Uliin fuli. Waan barnoota qaceellotti qo'atuu fi sirriitti baradhaa miifi. sirrii baratta. Ayyee Kalaas. ayyee. Kan taa'u koo kanaan fannifadha. Ulii as deddeebi'uuf of hin jirgan. As deddeebi'uuf hin jirgan. Ayyee. Ishee qayyuu dura hanneen jaan abbaan yanda'a. Doktor Gabbisaa jettan. Ayyee gabbisa. Ayyee nagatti gahi. Ayyee nagaan. Nagatti. Maalin jaalakan. Joker, eessa kun? Dhamaan. yaa. Kotte. Anoonni sin jenne nama akkanaatti ol nagin sin jenne. Maalitti yoon abaan banteetu dhaabbata nama hin ilaaltu addaan. Ati naga ittiinis nagaanis nama. Hin ilaaltu yeroo duraatiin sitti himeen. Nama kiyyee jijiidha. Nama kiyyee waggogaa oloon nagin. Arraan booda waan kana deebitee maktaba kiyya kana hin dalaytu. Kotti yallam bakka hojii teeti. Maalumasi mataa nama se dalagaa illee nama laala waraata. Saniifuu mucaan firoomsaa kun eessa qotisan? Firoomsaan kaamuna barnoota jira. Amma dhufu dhiyaate. Awwa mucaa sana rumatti laffaa. Isa mucaan sun dhugumaan kiyyaa? Akkam jirtu kati gaa dhugumaan kiyyaa inni ashanneen jimtaasaa. Mucaan namni waan galleef an gaafa namni dukkana keessa jiru sanuu baradheetiin arraan tana eessaa hin jirame. Ati amma jecha kee kun gaarumaa laaftumatti. Gaarii biti kaa silaa barno ni jiraame kaa ilmoon abbuma baati jaani yookaan kaan abbuma caalti jaani. Kan dhaalu malee. Kasi caalu kun. Ka gukuran na dhaalu kun. Gukuta tokko faa biti. Namni kuma takka nama dhaalaa beer. Ati gukuran akkami kun gukuran disilalee abbaan ta'e. Na dhaalu qabeenyuu kiyyaanaa'u faayidaa takka naan qabu. Oguma takka sila. Kuta kudha lama barataa waa takka hin galu. Lakkee wanni hundi ni galtiifi. An nama kanaa shanyiin tiyyaa nama kanaan qabdun. Shanyeen An jirre. beeku waan qareen raana fidden. Maal jette? Amma isa kutanii. Abba, umman faa isa kutan dhiiru. Abbaan eesir dhiiru irra abbaan kiyyaarra dawaanaa agarsiisa yoo. Dhuftee yoo? Dhufee abbaa kiyyaarraan tana doktor tokko bira dhageetiin. Akkasitti irraan tana dawaan tana afaan ni beekta. Hundi maramarree qajuulee isaa abbaan kiyyaa akkasii. Maal isin dhukkubaat? Dandokku bulat. Waa akka barnoonni namaa galuuf gartee dawaa namaa himan. Akkasitti dawaa nu himanii bararra. Hangammaan tana maaliif siyaasoo jiran? Akkasitti nala dhibaa marii. Laal dawaan kiyyaas kana. Waraqata illee akkasutti naan jee laal doktortichi itti geessi naan jee kan wata danleen biri naan jee innummaa narraa banee qaree akka itti haa dawaa sii godhu achi booda tana galgalaa ganama naan jee as keessa dawaan jira. Galgalaas lama ganamaas lama isee qadaallee lama nyaadhu naan jee beektaa ammoo mana qadaa kana tu qadaa nyaadheetiin inni lama nyaadha. Laakana kan dhimma Ee, eegalee. kan dhimma. Awwaanis hin jiru. Mee waraqaa tan ni bisaan akka Dhiisi naan dubbisaati. As keessa kami dawaan jira. Usmee dhiiseeti. Kutaa meeqa baratte? Ammoo bar atis barana asira tokkoffaan barachuu barana maal beektaa garuu barisaan qullama seenaa naan jee. Ati takka barachuu beekta? Tokkoffaan barachuu baraan jekkaan hin dafee mootummaa biyya hunda ta'u. Barsiisaan kudha lama seenis hin jedhu. Barisaan qullama seenaa jee beekamtiin qullama seenaa. Akkas taanaan kudha lama eega seente? Barisaan ajaa'ibaati bara abbaa. Kudha lama duduba si deebite. Duduba si deebisee. Duduba na dubbisuu bara baay'ee sandaaqii na dubbachuu qabdaa. Akkas taanaan eega biyya bulchuu beektaa beekta? Hai biyya kam akkuma addunyaa guutuu bulcheedhaan maqaa gatii dhoofsu kaasee akkasii kursii gubbaa keessa jechuun barbaadaa siin jee. Oromoon akkamitti beekta? Oromoon duraan bara waanti fixee jirti waanti. Ilmaa si dhalatee ijaan. Ijaan. Ka biyyaaf ta'u haa ta'u. Ka biyyaaf tolu jechuudha. Biyyaaf tolu baannaan si galee ka sanyii isaatiif tolu rabbi haa godhu. Ka sanyiif tolu ta'uu baannaan ka warra isaatiif toluu jaan. Warra isaatiif toluu baannaan ka mataa isaatiif tolu. Ka mataa isaatiif toluu baannaan ka shafaa rabbi nurraa godhuu jaan beete. Rabbi nurraa ajjeesu jechuudha. Rabbi nurraa ajjeesu jechuudha. Jalarraa nol si kaasama. Dura fiiftaadha.
deebitee warra keetiif taata deebitee shanyii keetiif taata deebitee biyya keetiif taata kabiyyaaf tolu san rabbi si haa godhuuti san tokkollee ta'uu baannaan duudha garuu kutaa kudha lama barattee akkami waraqaa kana abbaa kiyyaan naa dubbisettee na fiddeeti kutaa kudha lama barattaa lan addan birinaan jiran ittuma kan ni ilmaan dubbisee adawaa si waruu lan warqaan adawaa irra jira bara tuni isa kun raashii kan akkanni akkas taanaan ayyee way kana dubbistee dhufte hin dubbisnee bara hin dubbisnee mi ati kee laaqana fiteef Laaqanaan fida. mee dhaabbadhu hayi waraqaan tana Mees dura dubbisu? laa naa dubbisaa Ayyee laaqanaan fida. maqaan eenyu baafattee joon abdullah maqaan kun bara magaalaa keessaati beektaa an maqaa boo yaa kabada maalummaa fi balleessu an maqaa wantaan sii baase moo an firoomsaan sii baase moo firoomsa jechuun maanaa isaa sana beekte kara joongaletti hin biitu waan takkaa siif hin galanii joonii fi maarree mixirqishoo muruqqishoo baafattaa bara joon kun jechuun lan maqaan itti beektaa maqaan mata adaati biyya faranjii sanaan jedhanii natti himanii beektaa biyya faranjiirraa maal si godha ati faranjiidha ati an gurraacha keessaa oromoo sabban hundinuu maqaa faranjii qaban ati maali ati oromoo mi aan nama gurraan oromoodha keessaa oromoo nama gurraacha keessaa sabban kiyya qaba gaa ati maqaan kee firoomsaadha kan si baase dubbaa baalage na dhaggeeffadhu haati namaaf takkas haa maqaa akkanaa kana nama booda namatti himte wanta dhaabbatu shatiisa wal beektanii teessicha maaliin beekaa beektu duuba diisa kabagaatti hime isa okkee dawaa yookaan kaan ammoo keessa fayyisu waan barnoonni hin galleef jecha bilaashuma sin laffoo jiru jechuudha barnoonni uummata kaa'u siin galu dawaa ajaa'ibaa see jechuudha dawaa ajaa'ibaa takka ilma kiyya bareeda naami bareeda naa godhiga bareeda dawaa bareeda hulii barnoonni siif galan jira ganamaa fi galgalaas tumaa jaa ilma kiyya dawaa bareedaa si wanta godheete hay kanina yookaan kaan ammoo dawaan as keessa jira dhuga baana sheetichi nama jaba inni nama jaba nama siif yaadu akka gaaritti yaa nama naa yaatu nama si yaadu dawaa bareeda dawaalleen dawaa ajaa'iba maal tun dawaa kan jedhe suuta qabee bite suuta qabee haa baaba suuta qabee dawaa keessir naan jedhe dawaa tana laa gartee feetu suuta qabe feetu as qabe feetu ol qabe feetu qaqqabe dawaan da'u inni si galee feetu labbaa qabe feetu akka dawaan bareeda gaba si galee saniifu dawaan dawaa ajaa'ibaati dawaan maal beektaa ulee tana keessa jira garuu ulee tanaan isa barnoonni waan hin galleef jecha ganamaa fi galgala gizee fatara nyaatu gizee hiraata nyaatu gizee subii keessa salaatu gizee asrii salaatu gizee makriiba salaatu gizee ishaayii salaatu gizee sunnaallee salaatu gartee ulee tana keessa ulee tanaan tumii jaa tumaadha akkam tumaa jaa oggusama isheeti isa numaa shakkilan laal hamma siniin fakkaatira gubbaa raandiin tura jalaan gurraatti saniifu barnootaa siif hin galleessaadha ammoo baabaa hin dhageessifin barnoonni naa kana sheeticha kun dhageessifa an wanni bira gee maaliif bira dee wanni bira gee man wooma takkaan gaafadhe barnoonni karaa barnoonni min jeemmale an naagachiin jeemmale naakasii miti baabaa dhageessa ummaa naakasii miti Kunoan, kita maali? Kita berjauhan. Usus. Kita berjauhan kunoan ni kata nimbiak, nimbiak. Tumaan musutti kaatee otu jira. Aduraanis hin jee ormichaa kana bikka irraa miti nami. Maal balleesse? Ilmi abbaa jaala mana abbaan daalu. Maal balleesse? Maqaa inni baafatu laammees gubbatti. Joon Abdullah. Maqaan isaa Joon immoo Firoomsaat. Akkana maariifaatiin maa dur feensi galatti jettee. Akkasii miti baabaa jaamana dhaggeeffadhu barreessa. Jajallaa. Dhaabata jajallata. Ammaanan annin karaa sheeticha kun dhageessifa baabaa uliiti. Usus. Alas, deesitee mati mana keera qulfaan keera gidee. Hayyee sheeticha kijibaa Baala kee kudura. Sheetichi ni kijibaati. Maal kijibasa? Maqaa inni baafatee kijibuu isaadha. Ni kijibaa joon hin baafatu ilma kiyyaa. Kunoo baafannaan irraa barreessee Joon Abdullaati. Maqaan isaa Firoomsa moo Joon hime? Nageessaa qabbanaa'e. Osii siyyaatis niitii tanan. Maali gaa? Akkuma ganama siimetti. Hee! Ani ilmi abbaa dhaala malee ilma abbaa caalu malee abbaa ilma abbaa dhaala. Deessaa fi doggolchaa ol kana maaliif? Sansii beekan hin beekoni. Ani ilma akkanaatu hin qabani. Ilma akkanaa hin qaban. Duboo haa kam qabdi? Atuma beeka.
Akkam qabdaan jee akka qabduun mee taale. Akkaan an qabu kana caalee maqaa keenya godhumane kun jazbaana kutaa kudha lama baratee boraqaa sheektichini maqaa isaatu sirri ni himu akkami joon jaamme jooni maqaan isaa moo firoomsa. Kana qaba shanyiillee nama balleessee maqaallee nama balleessee qoosaan dhaddachoofaa jira waddeessoofaa jira bakkanniisaafaa jira galamsoofaa jira maqaa joon faranjiidha silaa inni akka faranjiillee ta'e maal beekamee maqaa faranjii baafatame afaan oromootu barreessee dubbisuu hin beeku qubee afaan isaatu jazbaan kun us ayyechaan aan hin oolinani maalumaan jaabo.